akkana anaan muudii qabattee wallaahi akkana ciniini na godhe. Wallaahi kun kan rabbiin kun natti shaahida bilbila kiyya kenneefi bilbila ofii kiyya shari'aa biteefi aniin kun miimoorii illee biteefi hin dabbariin mee mucattiin kun omaa miti biyyi ambaa kun namaa tarteedhe ofuma bilbila illee itti kennee maal illee itti kennee asuma garagalee bilbila bismaara ofitti rukuchiisee kanaaf badi hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Ijoolleen dalagaa nama naqxan anarraa baradha. Dallaala miti ani miskiinummaa kiyyaan wala arabarraa nyaadheen beeku wala nama kiyyarraa nyaadheen beeku osoo dallaalummaa yuu qajeelaan hojjedhe kun waan cubbuu miti ani waan akkasii garuu immoo hojjedhe sin beeku garuu wallaahi ijoollee Tigree kana ijoollee 5 ol galcheera hojii adabatanii ijaazaa jedhamu hin bu'an yoo bu'anu na bira dhufanii na gaafatanii na dubbisanii akka obboleeyyanii na bira deeman keenya asuma asitti wal waraanu wal jibbu wal asadu wii nama keenya kana nama jechisiisa wanti nama keenya gurra qabadhuuti. Innaani guyyaa meeqas tankaraattate guyyaa meeqas maal ta'e bahee jira ishii borullee immoo viidiyoo kana na ergaa namtichi hawaalaa buusinaan jechuu danda'a jedhee namtichi hambaa maraatee dhuguma namni keenya moraadha. Hawaalaas nu deebisii maallaqa nu deebisii yookiin viidiyoo kana gadhiifna yoo naan jedhe jaartii kiyya akkam godhadhe namtichi maraatee qawwasee magaalaa kana gubee hundi isaanii akkana xagmii qawwee kana hidhatanii aniin kun akkana ni ta'e ana beekaa gammaatu sirriin jiru riba rafee hin beekan. Assalaamu alaykum ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa bakka bu'eechaa. Egaa waan kun baddee jirti isinirraa waan kun maal taate baddee jettanii ijoolleen hedduun cinqamaa jirtanii hedduun keessanillee naa barreessaa jirtanii warreen na gaafattanii warreen na iyyafattanii hundi keessanuu galatooma isiniin jechuu barbaada dhugaadha. Guyyaa muraasaaf isinirraa badee jira haaluma tokkoof badeegaa waan hunda akka namni yaade namaaf hin taatu waan magaalaa kana keessa deemus isin hunduu ni beektanii. Hundaafiyyuu kaanillee naguma irratti badee homaan taane hamtuun illee hin jirtu. Egaa hamtuun nu dhuftu sikaa rabbuman nurraa deebisaa jira. Rabbuman na eegaa jira jechuudha. Ani waan tokko na mudate kanumaaf badee. Kanaafiyyuu gaa hordoftoonni kiyya hedduun keessan wallaahi Facebook kiyyallee yaani WhatsApp illee imoollee gumbanu ijoollee hedduutu cinqamee barreessaa ture ijoollee hedduutu illee naa bilbiltanii isin dubbisee fayyaa akka qabu hubattanii jechaadha hundi keessan galatoomaa jechuudha asumarratti kan jechuu barbaadu kana inni biraan immoo waan hin badeef egaa hedduu tokko nama aarsa hedduu tokkos illee waan nama keenya kanaa qaaquun namatti ulfaata jechuudha gijee tokko ka maal godhuu mitiitii nama keenya jettanii ofitti qabdanii karaarraa fuutanii dalagaa hambaa naqxanii namni kun boru ni jijjiirama. Aniin kun illee gaafa dura dhufu biyya hambaa kana hin beeku yookiin nama kanaaf waan haaraa ta'a laata nama kiyyaa jettanii nama kana yoo ofitti qabdanii deebisee immoo asuma mismaara isinii dhahu hedduu tokko nama aarsaa jechuudha. Yeroo baay'een ijoollee hedduu dalagaan hin naqaa jechuudha. Ani maallaqa isaan irraallee nyaadhee miti garuu kanin hojii isaan naqu kanin nama kadhadhee bakka meeqa isaan jala deemee ijoollee meeqa jira kanin hojii galchee ijoolleen na beekan ni beeku. Ani sabaaf sablammiillee addaan hin baasu ijoollee Tigree hojii naqee jira ijoollee Amaaraa hojii naqee jira ijoollee Oromollee hojii naqee jira nama kana guutuu keessaa namni ana miidhe namuma kiyya jechuudha. Waan hin taane mana hambaarra dalaganii meeshaa namaa cabsanii meeshaa namaa fuudhanii badanii waraqata kiyyaananii amaanaan isaan galchaa jechuudha ijoolleen hojii galchuu kana maaliif hogguu isinitti dhufan lallaaffatanii miskiina'anii isinii dhufanii ijoolleen hedduun immoo maqaa kiyyaan galanii jijjiiramanii hojjetanii bakka guddaa gahanii anallee na galateeffatan anillee isaan galateeffadhu numa jiranii jechuudha. Yaada kana xiqqoos taatu isiniif ibsee ture viidiyoo Ramadaana keessa hojjedhu tokko irratti mucayyoo wayii akkanuma damaanaa ta'ee fi hedduu tokko na dararsiisaa turte araba. Egaa ammallee kun maaltu dhalate nama kiyya jedhee naman an ofitti aansee dalagaa naqee bakka gaarii naqee akka gaarii dalagataa jirtu
mana namaa kana hunda isuun hambisiin namtittii ambaallee osoo hambisiin viidiyoo waraabde jechuudha. Mucattiin ani damaanarraa ta'e hojii galchee jechuudha. Ogguu galtuu bilbila hin qabdu mucattiin. Warri ishiin bira galte immoo ani ilmoo qabaa biyyaa anaadha daa'imaatii jettee itti boossee jennaan bilbiluma isaaniitiin bilbilchiisanii karaa immoo abbaa manaa fi ijoollee ishiitiin wal qunnamsiisanii jechuudha. Asirratti egaa mucattiin maal gootii mana namaa guutuu kun wallaalummaas haa ta'u beekummaarraas haa ta'u beekaa gootes akkan hin jenne immoo viidiyoo kana mana namaas kana waraabde namtittii ambaa akkana dabbaa kana akkana olii gaggochaa deemtu waraabdee eessa ergite abbaa manaa isheetti ergite jechuudha. Mucattiin kun wallaahi yaa'anii dhara jechuudhaafi akkamitti abbaa manaatti akka ergite waan yaaddee ergiterree rabbiin kun haa beeku. Immoo beekteetis yoon jenne waan jedhu na harkaa badeen waan hin haasa'u na harkaa bade maaliifuu karatti hiikuu wallaalan dubbii kana suura kana guutuu kaaftee viidiyoo waraabdee guutuu isaa eenyu ergitee ogguu bilbilli fattashuma abbaa manaa ishiitti saanuu bar warri akka tasaa turanii argani baatii meeqa dura kan ishiin abbaa manaatti ergite argani. Maal gooti ishiin viidiyoo bakka suuraa jiru sana osoo hin balleessin kan keessaan waasaabiin ergite qofa balleessite ka gaalaarii keessa achuma hafee warri arganii maaltu dhufeeree amma damaana abbaa irraa ta'e nama waastinnaa gaafa ishiin hojii galtu kana fidaa jedhanii guyyaa meeqa guutuu magaalaarra akkana poolisaan na oofaa turan jechuudha. Kana biraan mucattiin bishaaniin dhufte waraqaan qabdu akkamiin nama bishaaniin dhufe mana keessan galchitan jedhee araba sanallee dararee akkamiin ati immoo nama paaspoortii hin qabne nama bixaagaa yaanii mattaawaqaadhuma UN kanallee hin qabne akkamitti galchita akkamitti waastinnaa taata situ gaafatamuu qaba jedhanii na qabatan. Ijoollee kiyyarraa laala kun maa'inni badiin kiyya ka gaafa duraarraa hin baratiin ka namni meeqa namiidhe hin baratiin garaa laafa jedhee gowwummaa kiyya deemee kunoo ibiddatti seenee guyyaa meeqa guutuu tan karaattate kun riba nagaa rafee hin beekan. Ni dhiphadhee bakka namtichi ijoollee kiyya lamaan kana harkisee fuuldura guudeddeemu abbaan manaa sunuu naa azzanee abbaan mucattiin bira dalagdu sun namtichi naa azzanee malee mana hidhaatti sinaa daruurii naan jedhan. Kophaa kiyya kananinnaa kan afaan banee nama jala fiigee jedhu namni tokkittiin eessa jirtanaan hin jenne na dheemfanii. Akkuma isiniin jedhe namtichi bira dalagu ani isa warra sana warra haadha abbanaa kenne malee amba jedhees haasa'uu hin danda'u. Isa qofan na jala dararame asiifachi fiigee intala kiyya kun mucayyoo kiyya haadii maraa beentii jedhee na jala fiigee asiifachi jedhe isan na jala qawwase namtittii isaa ijoolleen isaa guutuu na jala akkana deemanii ijoollee kiyya akkana naa qabanii biratti isaantu kanaan naga'e malee nama kiyya jedhee namni ofitti qabee gargaaree isaan cinaa dhaabbataa ture. Namni tokko eessa jirtaa maal taate magaalaa kana keessatti namni tokko eessatti baddee maal taate baddee yuutuuballee dalagaan jirtu si argaan jiru naan jedhe takka namni na gaafate hin jiru jechuudha. Asirratti maal jechuu barbaada ijoolleen keenya yeroo hunda faalla kijiba walitti inaafuu wal hassaduu malee faayidaa tokko walii hin goonuu jechuudha. Kuni ani wallaalee miti garuu nama paaspoortii hin qabne nama waan qabne kana dalagaa naquun kiyya waan keerii haa dalagattu ijoollee ishee haa dalagattu jedhee dalagaa galchee namtittiin hambaa soonafiin manni hambaa soonafiin suura kana guutuu kaaftee itti bilbiladhee immoo sanuu itti bilbiladhee mucaan gaafanan ishii galchummoo na cinaa jiru tokkasiin jira isa bilbileellee oromummaa keenya gaafadheeni akkasidha mucattii kana bakka ni dura dalagaa galche sanaallee baate naan jedhanii bakka kam jirtii jedhee isaan mari'annaan waan inni isaan mari'adhe sana deemee mucattiitti himee mucattiin anuma na dhukatte bilbila narraa kaasuu didde. Warri mana dalagaa immoo mucattuma kana fiddu malee namichi yoo argee dhahee hadda mashii kana addaan facaasanaan jedhee namtichi illee na sodaachise ani suutuma kophaatti gaafadha jedhee malee
aga feete namiitu aga feete na boojjiftu aga bee feete na darartu arabatti dabarsee kennuuf miti garuu immoo akkashiin dhiigana dhaabde dhugaa rabbi rabbuma keetii sodaadhuuti namni lafaa ka'ee si ajjeesu hin jiru namni waa siin jedhu hin jiru viidiyuma waraabde kana maal gootaa maaf waraabde jedhee gaafatadha jedhe namichi as bahe jenneeni mucattii kadhannee gamaa gamasiitti bilbillee dadhabnee guyyaa meeqa guutuu jechaadha. Kabajaanaaf dhabde ijoollee kiyya faana dararamni kiyya osootti mul'atiin na dhokattee akira as yaannee achi yaannee dadhabnee maal goone Itoophiyaa jaarsatti bilbille. Jaarsa bilbillee maal goone niitiin keessaa kanarraa yoo hin mul'atiin bakka argite argametti hin ajjeesifna hin ajjeefnallee jennee namticha ishiitiin jechuudha. Namtichi ishee alaaxuulatti bilbilee alaaxuula maakamaa sanatti naa dhuftee akkana anaan muudii na qabattee wallaahi akkana ciniini na godhe wallaahi kun kan rabbiin kun natti shaahida bilbila kiyya kenneefi bilbila ofii kiyya shari'aa biteefi aniin kun miimoorii illee biteefi hin dabbariin mee mucattiin kun omaa miti biyya ambaa kun namaa tarteedhe ofuma bilbila illee itti kennee maal illee itti kennee asuma garagalee bilbila bismaara ofitti rukuchiisee kanaaf bade hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Ijoolleen dalagaa nama naqxan anarraa baradha. Dallaala miti ani miskiinummaa kiyyaan wala arabarraa nyaadheen beeku wala nama kiyyarraa nyaadheen beeku osoo dallaalummaa iyyuu qajeelaan hojjedhe kun waan cubbuu miti ani waan akkasii garuu immoo hojjedhe sin beeku garuu wallaahi ijoollee Tigree kana ijoollee 5 ol galcheera hojii adabatanii ijaazaa jedhamu hin bu'an yoo bu'anu na bira dhufanii na gaafatanii na dubbisanii akka obboleeyyanii na bira deeman keenyaa asuma asitti wal waraanu wal jibbuu wal assaduu wii nama keenya kana nama jechisiisa wanti nama keenya gurra qabadhuuti innaani guyyaa meeqas tankaraattate guyyaa meeqas maal ta'e bahee jira ishiitti immoo maallaqa muratee warri yaani farramsiifatee maaliif iyyuu abbaa manaa ishiitti viidiyoon ergame baduusaa adda baafannee hin beeknu borullee immoo viidiyoo kana na ergaa namtichi hawaalaa buusinaan jechuu danda'a jedhee namtichi hambaa maraatee dhuguma namni keenya moraadha. Hawaalaas nu deebisii maallaqa nu deebisii yookiin viidiyoo kana gadhiifna yoo naan jedhe jaartii kiyya akkam godhadhee namtichi maraatee qawwasee magaalaa kana gubee hundi isaanii akkana xagmii qawwee kana hidhatanii aniin kun akkana ni ta'e ana beekaa gammaatu sirriin jiru riba rafee hin beekan. Innaa kanas ta'e sana amma farramsiisanii mana hidhaa ishii kaa'anii doolaara 800 olitti muranii garuummoo ofuma kiyyaa deebinee kadhannee namallee dabaladhee birris gabbuusanii fi mana hidhaallee gabbaasaniiruuf jedhanii ani ija ishii arguun barbaadu yoon ija ishii argeeyyuu na ajjeesa malee namtittii sana fayyaatti hin ta'u. Hedduu tokko gubadhee hedduu tokko aaree kana boodammoo anaafillee barumsa itti siin deebi'u nama kiyyaa miti abbaan fedhe yoo asitti waan fedhe ta'e waan akkasii keessa galuun barbaadu kanaaf bade hordoftootaaf kabajamtoota kiyya dhiifama naaf godha har'arraa inshaallah biiznillah hin badu kanaaf bade rabbi qilee meeqatti nageessee namni rabbi immoo na baasee as na kaa'ee jira warreen na barbaadanis galatooma jecha kiyya kanarraas barumsa wayii argattuu irraa baradha naman amaniina gizeen kun gizee nama amananii miti keessatti nama magaalaa kana jiru seexana magaalaa guute malee ilmi namaa magaalaa keessa hin jiru amantaan qaban shanyiin qaban waan qaban ausbillaa min sheexaan rajiim ilmaham alhamdulillah rabbil alamin annagaan bahee jira galatoomaa jiraadha warreen na soqxanii viidiyoo biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii.